Harka fuunee kan jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin fayyaa jireenyaa keenya eegalee jira. Qophii fayyaa jireenyaa keenya guyyaa har'aatiin egaa dhimma infekshinii ujummoo fincaanii yookiin ammoo ufuufee fincaanii irrattidha kan mari'annu. Dhibeen kun maalirraa ka'a? Tariitii immoo dhiirota irratti immoo shamarran irratti caala baay'ata. Ka'umsi isaa maalidha? Furmaanni isaa maalidha kan jedhu mari'achaa turtii keenya ni taasisna. Ogeessa waliin egaa turtii taasisnurraati. Hubannoo bal'aa akka argattan gamanumaan waadaa isiniif nan seenaa. Haga xumura qophichaatti nu faana bu'aan immoo affeerraa keenya kabajaatti. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma kaasnee dhimma infekshinii afuuffee fincaanii irrattidha guyyaa har'aa kan mari'annu. Ogeessi egaan cinatti argamaati kan jiranii Olaa Barruu Dooktar. Galatoomaa. Maqaan kiyya Dooktar Toleeraa Gizaawun jedhama. Hospitaala Haadholii fi Daa'immanii Abbabeesh Goobanaatti hakima waliigalaa fi to'ataa qorannoo qulqullina fayyaa irratti hojjechaa jira. Qulqullina kana to'attee jechuudha. Gaariidha. Guyyaa har'aa dhimma infekshinii afuuffee fincaanii irrattidha kan mari'annu. Infekshiniin afuuffee fincaanii kuni shamarran irrattis dhiira irrattis mul'ata mitiire eenyutti caala laata? Infekshiniin ujummoo fincaanii kun yeroo baay'ee dubartoota irratti kan inni baay'atu. Infekshinii ujummoo fincaanii jechaan sababa maayikiroo orgaanizimoota garaagaraatiin qaamota fincaan oomishan fincaan daddabarsan wayim kana ujummoo fincaanii fi afuuffee fincaanii irratti sababa maayikiroo orgaanizimoota garaagaraatiin kan uumamudha jechaadha. Hiiknumti isaa immoo maalidha? Namni tokko dhibee kanaaf saaxilameera kan jedhamu peeniinsaa akka afaaniin dubbatamu miti. Xinnoo isheen ulfaatamti. Namni tokko infekshinii afuuffee fincaanii kanaaf saaxilameera kan jedhamu yoomidha? Hiikni isaa immoo maalidha? Infekshiniin ujummoo fincaanii akkuma sila sittime maayikiroo orgaanizimoota garaagaraatiin yeroo baay'ee persentii 90 ol kan ta'u baakteeriyoota garaagaraati kan fidanii sanaatiin ala vaayireesonni fangasiin wantoonni akkasii ujummoo fincaanii irratti infekshinii uumuu ni danda'u jechaadha. Infekshiniin ujummoo fincaanii kun yeroo baay'ee dubartoota irratti sababoota garaagaraatiin ni dhufa. Keessumaayyuu immoo ujummoon fincaanii kan dubartoota kan afuuffee fincaanii irraa gara alaatti baasu kan dhiirotaatiin yoggaa wal madaallu gabaabaa sababa waan ta'eef akkasumas immoo ujummoon fincaan gara alaatti baasu kun qaama saalaa dubartoota walitti waan dhiyaatuuf infekshiniif salphaatti saaxilama jechaadha. Kanaafiyyuu shamarran saaxilamoodha jechuudha. Dhiirota caalaatti dhibee kanaatiif saaxilamoon ta'u jechuudha. Maaltu nutti fiduu danda'a dhibee kana akka infekshinii kanaaf saaxilamnu wantootni nu taasisan tariitii qulqullina dhabuudha tariitii immoo wantootni alagaa ta'an garaagaraa sababoota garaagaraatiin gara qaama keenya keessa gaafa seenan dhamoo sababoonni isaa maalidha? Maaltu nutti fida? Wantoonni baay'ee hedduutu jiru kan infekshinii ujummoo fincaaniitiif nama saaxilan. Sababoonni inni tokko akkuma dura sittime gabaabbachuu ujummoo fincaanii gara alaatti kan baasu dubartoota salphaatti saaxila. Ulfaawwan dubartoota infekshinii ujummoo fincaaniif ni saaxila. Kunis maalinni yeroo ulfaa irratti hormoononni garaagaraatiin oomishamu. Hormoononni oomishaman kun fincaan gara alaatti akka hin baaneef fincaan yeroo dheeraaf ujummoo afuuffee fincaanii keessa akka turuuf ni saaxilu. Fincaan afuuffee fincaanii keessa yeroo dheeraaf yoo ture immoo salphaatti infekshiniif saaxilamuu ni danda'a jechaadha. Sababoota muraasa keessa isaan tokko kabira qulqullina qaama saalaa yeroo yeroodhaan eeggachuu dhiisuun illee infekshinii ujummoo qaama saalaatiif nama saaxila. Kabira haala uumamaa irraatiin ujummoon fincaanii haala uumamaa irratti rakkoo yoo ni qabaata ta'e fincaan salphaatti baakteeriyaan akka bakka sana ga'e infekshinii uumuuf saaxiluu ni danda'a. Uumamumti qaama keenyaa jalqabanii kan sanaaf nu saaxilu jiraachuu danda'a jechuudha. Toleegaa bishaan qulqullina hin qabneenis fayyadamuun waan akkasii keessumatti iyyuu immoo shamarraniif sun dhiibbaa gara biraa waan fiduu danda'uu fi kanaafidha jechuudha. Dhiirota caala shamarran irratti kan dhibeen kun akka hammaatu taasisu. Amma waan tokko naa kaastee turte haadholiin gaafa ulfaatan yeroo garaatti baatanitti yeroo baay'ee haadholiin harki caalaan kan isaan dhiphatanii dhibee kanaanidha. Muuxannoo wanta gurguddaa kan isaan dabarsan yeroo kanatti hidhamtire maaltu walitti fida garaatti baachuu fi
infekshinii afuuffee fincaanii kana maaltu walitti fida maaliif yeroo baay'ee haadholiin yeroo garaatti baatan kana kanaaf saaxilamu? Gaaffii gaarii na gaafatte yeroo ulfaa irratti dubartoonni ulfi garaa keessa akka turuuf hormooniin piroojestiroonii jedhamu ni oomishama. Hormooniin qaama isaaniitu oomisha? Qaama isaaniitu ni oomisha. Hormooniin piroojestiroonii jedhamu kun immoo maalinni smooth muscle kan jedhaman jirani. Wantoonni sun ciniin sun akka hin dhufne ulfi garaa keessatti akka turu yeroo godhu sanatti ujummoon fincaanii kunis fincaan akka yeroo dheeraaf qabatee turu ni taasisa. Kanaafuu dubartoonni fincaan akka isaan qabarree salphatti otoo hin beekin fincaan afuuffee fincaanii keessa ni tura. Fincaan yeroo dheeraa afuuffee fincaanii keessa gaafa turu immoo baakteeriyoota garaagaraaf fangasii vaayirasii garaagaraaf salphatti saaxilama jechaadha. Sababni kanaaf fincaan salphatti maayikirooorgaanizimii kanaatiin qabame ujummoo fincaanii fi akkasumas kaleerree infekshinii uumuu ni danda'a. Wanti nu badhe tokko maalla fincaan yeroo dheeraaf qabachuun erga miirri fincaan nama qabu sun namatti dhaga'ame booddee fincaan tursanii qabachuun sariitii immoo halkan faattiin buleefaa namni ganamaan kee yeroo fincaa'u dhukkubbii wayii jira. Dhukkubbiin sun kana wajjin wal qabataa tarii immoo kanaaf nu saaxilaa fincaan qabatanii taa'uun? Fincaan qabatanii taa'uun infekshinii ujummoo fincaaniif nama saaxila. Maaliif fincaan yeroo dheeraa gaafa ture maayikirooorgaanizimoonni qaama saalaa keessumayyuu immoo kan dubartootaa kaddaa akka jiru maayikirooorgaanizimoonni gara ujummoo fincaaniitti ol deemanii infekshiniin fincaan bakka sana waan turaa jiruuf salphaatti infekshinii uumuu ni danda'u. Yeroo garaatti baatan haadholiin miirri fincaanii sun dafee ittiin dhufu? Miirri fincaanii dafee ittiin dhufu keessumayyuu yeroo ulfa gara jalqabaa irratti dubartoonni garaan sanii otoo hin guddatin mallattoo kana sirriitti hubachuu ni dhiisuu ni danda'u. Gaafa garaan guddachaa deemu ulfi gaafa guddachaa deemu ulfiyyuu ujummoo afuuffee fincaanii waan dhibuuf fincaan amma akka fincaan gochuu ni danda'a. Garuu jalqaba irratti ji'oota muraasan jalqaba irratti salphatti ujummoo fincaaniif saaxilamuu ni danda'a. Toleegaa dhiirota irratti immoo maal fakkaata dhiibbaan dhibee kana sababoota akkamiitiin immoo dhiirotatti dhufuu danda'a? Kan hammaatu shamarran irratti yoo ta'e iyyuu yeroo baay'ee dhiironnis yeroo isaan dhibee kanaan gidiraa argan hin arginamtiire isaan dhiirota irratti sababootni fidan akkamidha? Maal fa'aadha? Kabira wantoota ammaduu himeetiin alatti kan ujummoo fincaanii infekshiniitiif kan nama saaxilan bishaan gahaa amma dhuguu dhiisuu. Bishaan illee dhuguu dhiisuun infekshinii ujummoo fincaaniif nama saaxila. Dhiironni fincaan yeroo dheeraaf qabatanii yoo turan infekshinii ujummoo fincaaniif nama saaxila. Kabira immoo walqunnamtii saalaarree keessumayyuu irra caalaa dubartoota irratti walqunnamtiin saalaarree yeroo itti infekshinii ujummoo fincaaniif nama saaxilu ni qabacha. Of eeggannoon kan hin qabne gaafa ta'u jechuudha. Kanaaf isaan saaxiluu danda'a. Miirri isaa maal fakkaata? Namni amma infekshinii afuuffee fincaanii kanaaf yookiin immoo ujummoo fincaanii kanaaf saaxilameeyyuu ofirratti beekuu dhiisuu danda'a. Sariitii dhukkubbii garaatti fakkaachuu danda'a. Yookiin immoo haadhi tokko garaatti baattis yoo ta'e immoo miiruma sana wajjin wal qabatee dhufutti fakkaachuu danda'a. Maal fa'a miira akkamii qaba? Mallattoowwan akkamii argisiisa namarratti? Infekshiniin ujummoo fincaanii kun mallattoo garaagaraa agarsiisuu danda'a. Jalqaba irratti garuu infekshiniin ujummoo fincaanii bakka lamatti qoodnee ilaaluu ni dandeenya. Inni tokkoffaa ujummoo infekshinii gara qaama fincaanii gara olii fi ka gara gadi jennee qooduu dandeenya. Afaan Ingiliffaatiin immoo upper urinary tract infection fi lower urinary tract infection jennee ni qoodna. Upper urinary tract infection kan jennu kun kan kalee fi ureter kan jedhamu fincaan ujummoo fincaanii fincaan gara kalee keenyarraati gara afuuffee fincaaniitti kan geessu jechaadha. Afuuffee fincaanii dabalatee ujummoon fincaanii uretra kan jedhamu fincaan afuuffee fincaanirraati gara alaatti kan baasu kan sana wal qabate immoo lower urinary tract infection wayim immoo infectionii ujummoo fincaanii gara gadi jenneetti ni qoodna jechaadha. Mallattoon kan lameeniyyuu mallattoo wal fakkaatanis qabu. Mallattoo dabalataa infekshiniin ujummoo fincaanii gara olii immoo mallattoo dabalataa ni qabaata jechaadha. Infekshiniin ujummoo fincaanii gara gadii wayim lower urinary tract infection kan jennu kun yeroo baay'ee mallattoo akkamii agarsiisu? Fincaan yeroo fincaanitti mallattoo gubaatii, fincaan amma dhufuu, sarduu wantoonni akkasii lower urinary tract symptom jedhaman. Isa gara gadii jechuudha. Isa gara gadii mallattoo akkasii
ni agarsiisu jechaadha infekshiniin ujummoo fincaanii gara gadi. Infekshiniin ujummoo fincaanii gara olii immoo mallattoolee kanaan amma hime dabalataatti mallattoolee adda addaa ni qabu. Fincaan halluu jijjiirrachuu ni jiraachuu danda'a, diimachuu, dhiiga maakatuu danda'a. Kabira immoo dhukkubbii cinaachaa naannoo kalee keenya mallattoo dhukkubbiitti dhaga'amuu danda'a, mallattoo ol kaasaa kabira ho'ina qaamaallee mallattoon akkasii ni jiraatu. Yeroo baay'ee namoonni kaleen na dhukkube yeroo isaan jiran jira. Miirri suni inni gara olii kuni miira waan kaleen nama dhukkubu namatti fakkaatu wayii namatti fida jechuudha. Namootni gaafa jedhanis dhageeraani kaleen na dhukkuba gaafa jedhan sun egaa sariitii hubannoo dhabuurraas ta'uu danda'a. Wanti kun umuriitiin wal qabataa dooktar? Umurii haganaatti hagaa haganaatti namaataa umurii haganaatti amma haganaatti immoo hin salphata waan jedhamu qaba. Umuriin kanarratti gahee mataa isaanii qabata. Keessumayyuu daa'imman waggaa tokko gadi namootni umuriin isaanii waggaa 50 oliis mallattoo infekshinii ujummoo fincaaniif salphaatti ni saaxilamu jechaadha. Daa'imman yoo maal ta'edha akkamitti kunuunsamuu qabu? Yoo maal ta'e dhibee kanaaf saaxilamoo ta'uu danda'u? Daa'imman yeroo baay'ee sababa rakkoo ujummoo fincaaniitiin kan wal qabatedha. Yeroo sanatti sababa kanaatiin infekshinii ujummoo fincaaniif ni saaxilamu. Namoonni umuriin isaanii ol ka'aa deeme immoo waggaa 50 akkasiif sana ol kan ta'an keessumayyuu dhiira irratti prostate kan jedhamu jira. Prosteetonni kun yeroo guddatan fincaan ujummoo fincaanii keessatti salphatti akka turu ni taasisu. Wantoonni kun infekshinii ujummoo fincaaniitiif ni saaxilu. Wanti baay'ee haaraan itti ta'anii yeroo baay'ee namni halluun fincaan isaa gaafa jijjiiramu dhibee kaleedha jira. Dhiiga yoo makates dhibee kaleedha jira. Ishee kana namni akka sirriitti nu hubatuu fi garaagarummaa isaanii kaasa halluun jijjiiramumti qofaanii keessumaati gara diimaatti deemee jennaan namni kaleen kun dhukkubeeraa jedhee konkuluud godhamtiire ishee kana adda nu baasaa akka nu sirriitti hubannuuf. Wanti asirratti sirriitti hubachuu qabnu maalinni dhibee kalee kan jedhamu dhibee garaagaraatti kalee keenya miidhuu ni danda'a. Infekshinii kana dabalatee dhibee agaa ujummoo fincaanii keessatti uumamu wantoonni kun ni jiraatu. Dhibee guddaarra immoo kaanserii kaleerree ta'uu ni danda'a. Dhibee garaagaraatu jira jechaadha. Kanaafuu mana yaalaa deemanii adda baasuun ni barbaachisa. Namni tokko bakka kalee kiyyana dhukkuba jira, cinaacha kiyyana dhukkuba jedhee gaafa himu dhukkuba tokko qofa miti kan mallattoo sana fiduu danda'u. Mana yaalaa deemuun dhukkubni isaa kun maalinni kan jedhu adda baasuuf nu gargaara. Dhibeen kun maalinni infekshiniin ujummoo fincaanii dhukkuba kaanserii kaleetiif nama saaxiluu dhiisuu danda'a. Sana faana wanta wal qabatu miti. Dhukkuba mataa isaa danda'edha. Garuu infekshiniin ujummoo fincaanii sadarkaa garaagaraa qaba. Mallattoo agarsiisuu dhiisuu danda'a. Keessumaa immoo dubartoota irratti jechaadha. Dubartoonni yeroo ulfaa qorannoo fincaanii gochuu qaban. Mallattoo toon agarsiisin infekshiniin sun jiraachuu danda'a. Kun immoo daa'ima garaa keessa jiru irratti rakkoo mataa isaanii fida jechaadha. Infekshinii daa'ima sana irratti fiduu ni danda'a. Ulfi yeroo malee akka addaan citu gochuu ni danda'a infekshinii ujummoo fincaanii. So kana adda baasuun dirqama jechaadha. Haati tokko gaafa ulfooftu qorannoon fincaanii kan taasifamuu fi inni tokkoffaan sababa kanaaf. Kabira immoo infekshiniin kun gaafa fidus sadarkaa dhukkubbiitti isaatiin severity isaa kan jennu complicated fi uncomplicated jennee adda baasuu ni dandeenya. Complicated kan jennu sadarkaa hospitaala ciisanii yaalamuu irratti kan nama geessisu jechaadha. Mallattoon dhukkuboonni kun hamaa ta'ee kalee keenya irratti dhiibbaa guddaa gaafa geessisan namni dhukkuba kanaan qabame sadarkaa hospitaalaa mana yaalaa ciisee yaalamuu irratti. Mallattoon uncomplicated warri jennu immoo sadarkaa qoricha manatti fudhatanii yaalamuu kan danda'anidha. Garuu mana yaalaa deemanii ilaalamuun barbaachisaadha. Sadarkaan baay'ee hamaa jedhamu dhibeen kun irra gahuu danda'u maalidha? Sadarkaa hamaa kan jennu infekshiniidha mitire. Infekshiniin kun ujummoo fincaanii keessa qofa turuu dhiisuu ni danda'a. Infekshiniin qaama guutuu keessatti babal'achuu ni danda'a. Sepsis kan jennu jechaadha. Sadarkaa kanarra darbee sepsis, septic shock kan jennu shock jecha dhiibbaan dhiigaa keenya sababa infekshinii garaagaraatiin gadi bu'ee dhangala'aan qaama keenya hir'achuu waan akkasii sadarkaa kanarra gahuu ni danda'a jechuudha. Yoo yeroodhaan yaalan argatu ta'e sadarkaa kanarra gahuu ni danda'a jechuudha. Utuma amma fakkeenyaaf namootni iddoo baay'ee fagoo jiraatan baadiyyaa keessa namootni amaleeffannaa mana yaalaa deemuu hin qabne ni jiru. Warri akkas akkasii amma dhukkuba tokko erga isaan qabee booddee
baay'ee gaafatti cimu. Dhimma jiraachuuf duu gaafa ta'udha kan isaan mana yaalaa deeman. Tariitii haalota akkasii keessatti dhibeen kun haga lubbuu dabarsuutti geessisuu danda'a, gara kamitti deemuu danda'a? Carraan akkasii jiraachuu danda'a. Infekshinii ujummoo fincaanii faana carraan lubbuu darbuu hanga kanatti ta'uus baatu garuu akkuma isin jedhe sepsis kan septic shock waan akkasii infekshiniin kun qaama keessatti gaafa babal'ate san fiduu ni danda'a garuu hanga kanatti koominiiti. Ulfaas addaan kutuu danda'a jennee ramtii reesila. Kanaaf haadholii ulfaaf keessumaati kunuunsi addatti akka isaan infekshinii kanaaf hin saaxilamneef kunuunsi addatti isaaniif taasifamuu qabu mana keessatti dhamtii kunuunsi haadholiif gara caalu kan taasifamu kunuunsi addatti isaaniif taasifamuu qabu. Wantoota isaan mana keessatti immoo fayyadamuu qaban maal fa'aadha? Kunuunsi hanga kanatti addatti dubartoota ulfaa garaatii qabaniif godhama jennu hin jiraatu garuu wantoonni infekshinii ujummoo fincaanii kanaaf nu saaxiluu danda'an sana ittisuudhaan ni guddaan. Dabalatee immoo infekshiniin sun mallattoo isaa qabaachuu isaa baatu dubartiin ulfaa tokko qorannoo fincaanii taasisuu ni qabaatti jechaadha. Baakteeriyoonni sun qaama ujummoo fincaanii keessa yoo jiraatan yaala yeroodhaan argachuu ni qabaatti. Sun gochuun immoo ulfi yeroo isaa malee akka addaan hin cinne infekshiniin daa'ima sanarratti akka hin geenyeef. Namatti garuu hin darbaa wanti kun tariitii ol qunnamtii saalaa kaasnee ramtire sanaan tokkorraa isa tokkotti darbuu hin danda'a. Namatti darbee sitti muuf xiqqoo inni ulfaata garuu walqunnamtii saalaa akkami seete walqunnamtii saalaa yeroo godhamutti qaama saala dhiirarraa ta'uu ni danda'a. Qaama saala dubartiirraa immoo ta'uu ni danda'a baakteeriyaan sun gara ujummoo fincaanii kan seenu jechaadha. Garuu walqunnamtii saalaa raawwachuun maayikirooorgaanizimoonni sun yookiin baakteeriyaan sun gara ujummoo fincaaniitti akka seenanii infekshinii akka dhuman ni taasisa. Kanaaf fincaan erga walqunnamtii saalaa raawwatanii booda fincaan kan barbaachisu baakteeriyaan sun akka waliin bane. Tole. Walumaa gala isaatti gorsa akkuma gorsaatti otoo dhiifame jedhama malee kallattiidhaan wanti gama fayyaatiin jala murame nama saaxila jedhamu hin jiru jechuudha. Tokko immoo odeeffannoo maaliin nagaaseeti keessumaatti shamarran daa'imman naannoo baadiyyaatti manni fincaanii yeroo hin jiraanne callisanii makosii keessatti bobbaaf fayyadamuun iddoo foolii garaagaraa qabu keessatti fincaanii fayyadamuun kuni kanaaf nama saaxilaa odeeffannoon jedhu jira. Isin maal jettu kanarratti? Saaxiluu danda'a. Keessumaa bakki itti mana fincaanii fayyadamnu kun qulqullina yoo hin qabaanne maayikirooorgaanizimoota akkuma siin jedhe bakka sanatti harka keenyaan ta'uu danda'a. Tuttuquu dandeenya qaamni saalaa bakka qulqullina hin qabaanne sanatti yoo wal tuqaatii fide maayikirooorgaanizimoonni sun gara qaama saalaa seenanii akkasumas gara ujummoo fincaanii seenuu ni danda'u. Kanaafuu namni tokko garuu irra caalaatti erga mana fincaanii fayyadamee qulqullina qaama saalaa eeguun dirqama ni barbaachisa jechaadha. Kunillee maayikirooorgaanizimoonni sababa garaagaraatiin gara qaama saalaa keenya keessa jiraatan gara ujummoo fincaaniitti akka ol hin seenne illee ni ta'a. Mee gaammamoo gara furmaata isaatti haa dhufnuti. Ogeessaan yaalli kennamu isatti hin dhufna gara booda. Mana keessatti namootni akkamitti of kunuunsuu qabu? Daa'imman harka keenya irras jiranis immoo shamarranis haa ta'an daa'imman dhiirotaa akkamitti kunuunsuu qabna dhibee kanaaf akka isaan hin saaxilamnee fi qulqullinarraa kaasee bifa kamiin kunuunfamuu qabu. Tariitii immoo bishaan qofaa osoo hin taane wantootni dhangala'aan garaagaraa fudhatamuu malanis yoo jiraatanii akka gorsaatti wanti nuuf kaasuu dandeessan jira. Wanti guddaan maalinni infekshinii ujummoo fincaanii kanaaf wantoota nu saaxilan sana adda baasnee beeknee wantoota sana ittisuudhaan ni guddaan jechaadha. Fincaan yeroo dheeraaf ni tursina yoo ta'e fincaan sadarkaa yeroo nu qabe sanatti fincaan yeroodhaan fincaa'uun barbaachisaadha. Walqunnamtii saalaa siin jedhee ture. Erga walqunnamtii saalaa raawwatanii booda fincaa'uun ni barbaachisa. Sunis baakteeriyaan gara ujummoo fincaaniitti akka waliin baaneef yeroodhaan akka gadi bahu ni taasisa jechaadha. Inni guddaan immoo bishaan sirriitti dhuguudha. Namni tokko guyyaatti bishaan liitira 2 hanga 3 dhuguu ni barbaachisa. Wantoota garaagaraaf jechaadha. Infekshinii ujummoo fincaaniif qofaaf dabalataa osoo hin ta'in qaamni keenya bishaan gahaa ni barbaachisa waan ta'eef dhangala'aa sirriitti dhuguu ni barbaachisa. Fincaan tursuun hin barbaachisu. Mallattoo dhukkubaa sun gaafa dhufe immoo yeroodhaan mana yaalaa deemanii yaalamuu ni barbaachisa jechaadha.
Gama keessaniin immoo yaalli kennaa jirtan sadarkaa isaarratti hundaa'ee yaalli isaa adda adda namatti akkuma sadarkaa jalqabaa irratti gaafa ta'u dhukkubni kamiyyuu yaalamanii guutummaa guutuutti irraa fayyuu fi carraa bal'aa qaba. Erga nurratti baay'ee tureeti erga bifa jijjiirrateeti gaafa yaalamnu immoo yaalli isaas akkuma kana walidhaa ta'uu danda'a. Tariitii immoo dafanii sirraa fayyuutiif rakkisaa ta'uu danda'a waan ta'eef yaalli isaa yoom jalqabamuu qaba. Yoom yoo jalqabametu nama yaalli sun taasifamaa jiruu fi furmaatii walitti fufiinsa qabu kennamuufii danda'a. Yoo maalirra ga'e immoo tariitii lubbuu namaa dabarsuu hin danda'a kan jedhus tonuu kaastanii walumaa galatti yaalli isaa maal fakkaata? Walumaa galatti amma mallattoo kana mallattooleen sila sitti meeshaan mallattoo infekshinii ujummoo fincaanii namni gaafa ofirratti arge yeroodhaan mana yaalaa ni deemuu qaba. Erga mana yaalaa deemee qorannoolee garaagaraatu ni taasifama. Qorannoo dhiigaa, qorannoo fincaanii hanga sadarkaa altiraasaawundii ilaalamuu irratti ni deema jechaadha. Kunis immoo infekshiniin ujummoo fincaanii jira moo hin jiru, sadarkaa kamirra jira, sababa infekshinii ujummoo fincaaniitiin balaan addaa kalee keenya irratti uumameera moo hin uumamne kan jedhu adda baasuu barbaachisa jechaadha. Jalqaba adda baasamaa jechuudha sadarkaan irra jiru. Tole. Sadarkaan irra jiru erga adda baafamee booda qoricha garaagaraati ni jira. Akkuma silatti sitti maayikiroo orgaanizimoota garaagaraati kan fidan irra caalaa immoo baakteeriyaa kan jedhaman kan fidan isaaniidha. So baakteeriyoota kana ujummoo fincaanii keessaa qorichoota baasan mana yaalaatti kan kennaman ni jiraatanii sadarkaa irratti hundaa'ee marfeedhaan kan fudhatamu. Akkasumas immoo kiniinoota garaagaraa ogeessi fayyaa ilaalee baakteeriyaa akkamitti kan fide kan jedhu adda baasee kiniinoota garaagaraa manatti dhukkubsataa sanaaf kennamee qoricha sana haalaan fudhatee kan yaalamudha jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii fayyaa jireenyaa keenya guyyaa har'aatiin dhimma afuuffee fincaanii yookiin ammoo ujummoo fincaanii irrattidha kan xiyyeeffanne. Barteewwan guyyaa guyyaatti mana keenya keessatti taasisnu nuunis ta'ee maatii keenya hagam akka isaan dhibeef saaxilan hagam immoo irraa of eeggachuu akka dandeenyu hubachaa deemaa akka jirtan abdiin keenya guutuudha. Guyyaa har'aatiif kan jennee kan hagaamaatti daawwatan ture kan fakkaatu mata duree birootiin torban walitti ni deebina. Hagastuu nagaatti.